afaan guuttatanii magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Isaa fi Gurguraati jee dubbate manguddoon kun dhageeffadhaa mi'a asoosaa. Magaalada Dirree Dhawaa waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed. Waxaa lala dhihi jiray waqtigii maaragtay Ilaahay la salaasa ilaa dargigii Ciisana Gurgura Awraaja ayay ahaanaysay. Ciisana Gurgura Awraaja Awraaja yacni waxa weeyaan gobolka Ciisaha iyo Gurguraha ayay ahayd. Ama haddii loo dhigo iminka sida gobollada oo kale waxay ahayd kiflahagarka Harar bay hoos iman jirtay. kiflahagarkaabaa dhowr awraajo wax la yidhaaho oo ay soo hortagaan waa gobollo aad u waaweyn bay ahayd. waxay maamuli jirtay gobolkan city la yidhaaho dhan. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa eegaanani Oromiyaa State Miidiyaa irratti waa'ee dhimma Dirree Dhawaatii wajjin wal qabatee gabaasa hojjedheen booda namoonni hedduun karaa keessaatiin naa bilbilaati jiran. Akkuma waliin argaa jirru gaa baatii dabartana keessa magaalaa Dirree Dhawaa irratti waan hedduu ta'aa jira. Erga sirni aadaa Isaa yookaan immoo heer Isee jedhamu UNESCO irratti galmaa'een booda sagantaaleen adda addaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti gaggeeffamaa jiran. Sirni aadaa heer Isee UNESCO irratti galmaa'uudhaa wajjin wal qabatee Ministeerri Aadaa fi Turizimii biyyattii akkasuma obbo Adam Faaraa Pireezidaantii naannoo Somaalee Mustafee Mahammad Ibrahim Usmaan kan duraan Dirree Dhawaa bulchaa ture kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa namoota hedduutu saganticha irratti argame jechuudha. Saganticha irratti eega argaman booda hoo maaltu ta'e magaalaa Dirree Dhawaa keessatti akka magaalaan waan magaalaa Somaalee taatetti ifaan ifatti manguddoon saganticha irratti gaafii dhiheessanii jechuudha. Maal jaanii magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Somaaleeti. Magaalaa teenyaa nurraa cittee waggaa dheeraadhaaf mootummaa federaalaa jalatti bulaa waan jirtuuf akka mootummaa naannoo Somaalee jala galtu jaanii gaafii ifaa ifatti gaafatanii jechuudha. Saganticha gaanamu hordofaa ture. Waa'een dhimma magaalaa Dirree Dhawaa tuni akkuma Oromootti Somaaleefis lubbuu taatee jirti. Waan kana ka godhe obbo Mallasaadha. Obbo Mallasaan magaalaan Dirree Dhawaa akka harka Oromootis harka Somaaleettis hin cinnetti rarraasee fannisee biraa du'e jechuudha. Garuu ammoo magaalaan tuni magaalaa jalqaba qabsoo bilisummaa Oromootiif qaanqee qabsiifteedha. Garuu akkaataan amma isin itti bulaa jirtu sadarkaa Finfinneetii gadi. Magaalaa Finfinnee yoo fudhannu taate hoggansi magaalaa Finfinnee gubbaarraa kaasee hanga gadiitti ka jiru olaantummaa ilmaan Oromootiin akka lafa Oromootti kabajameeti hogganamaa jira jechuudha. Garuu immoo magaalaan Dirree Dhawaa ammallee magaalaa chaartaraa jedhamteeti rarraafamtee hafte. Asirra gaaffii takkaan qaba. Magaalaan Dirree Dhawaa tun dhuguma magaalaa Somaaleeti moo magaalaa Oromooti? Wanti takka yoo waan kee taate waan keetti beeyteetiiti xiyyeettee teessa. Yoo waan kee hin ta'in ammoo qiyyaa miti beeytee jalaa hafta. Magaalaan tun magaalaa eenyuuti? Seenaanoo maal jetti? Dhuguma akka Somaaleen lubbuurraa magaalaan tun magaalaa ta'e jettee dubbattu kanatti isaanoo haqarraa qabanii? Hanga aduu irraatti qorannoon qoratamtee gama mootummaatiinis maalii fi lafa kaa'amtee hawaasaaf ifoomuu dhabde. Gaafiin lammaffaa ammoo bulchiinsa godina Harargee baatiif. Bulchiinsi godina Harargee bahaa magaalaa Dirree Dhawaatiif aantummaa takka waan qabu fakkaatu. Bulchiinsa naannoo Somaalee kan fudhatte yoo taate Mustafee Pireezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad torban irraa yeroo lamaa sadii Dirree Dhawaatti deddeebi'ee bunaa fi shaayii dhuga. Kana ka godhuuf maali? Aantummaa magaalaa saniif qabu agarsiisuudhaaf. Akkasuma hooggantoonni olaanoon naannoo Somaaleetti akkasuma magaalaa saniitti deddeebi'an. Gara weebsaayitii isaaniitiin illee magaalaan Dirree Dhawaa akka magaalaa isaanii taateetti beeksifachaa jiran jechuudha. Garuu gama mootummaa naannoo Oromiyaatii fi gama bulchiinsa godina Harargee bahaatiinis magaalaa Dirree Dhawaatii fi isaan dinkeejiin takka ammoo wanti walitti isaan hidhu hanga ammaa waa takka wanti mul'ataa jiru hin jiru jechuudha. Yoo xiqqaate Oromoo erga gara aangootti dhuftee as waggaa 6 lakkoofsifneeti jira. Waggaa 6 kanatti waa'een dhimma magaalaa Dirree Dhawaa waltajjii takka irratti illee kaatee hin beektu. Gaafa muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad magaalaa Harar dhufu gaafii xiqqoo takka gaafatanii sanuu dhiisanii waa'ee dhimma nama dhuunfaa gaafachuu dabranii jechuudha. Achumatti dhagaan irra kaa'amee irraanfatamte waan Dirree Dhawaa. Dirree Dhawaa wanti magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Harar adda isii godhu Dirreen Dhawaa akka magaalaa Hararii fi magaalaa Finfinneetti dahoo tokko Oromoodhaaf waan qopheessite hin qabdu. Magaalaa Finfinnee fudhatan jiddugala aadaa Oromootu jira, wantoota Oromoo ibsan hedduutu jira. Magaalaa Harar tan mootummaa naannoo Harariitiin hoogganamtu keessa galma calanqoo guddaatu jira jechuudha. Waan lafti san lafa Oromoo tahuu ibsu. Garuu Dirree Dhawaa keessa hanga ammaatti wanti Dirreen Dhawaa lafa Oromoo tahuu dhibbaa dhibbatti ragaadhaan ibsu takka illee hin jirtu. Ani kan amma magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhalatee guddateetti wanti kun yeroo hedduu natti dhagayamaa ture. Bulchiinsi godina Harargee bahaa hanga ammaatti magaalaa bulchiinsaa tan keessa gaxxaa'ee hawaasaa hoogganuu qabu. Magaalaa Harar tan mootummaa naannoo Harariitiin hoogganamtu keessatti fooqii kireeffatee akka dhaabbata dhuunfaa tokkotti achii taa'ee hoogganaa jira jechuudha. Magaalaa Dirree Dhawaa ammoo dawaafuu gabbu'ee ittiin gufatu. Mootummaan maaliif dogongora seenaa obbo Mallasaan awwaalee du'e kana maaliif sirreessuu dhabe?
Wantoota mootummaa wayyaaniitii fi mootummaaleen isa dura dabran hedduun balleessan mootummaan kun erga gara aangootti dhufee sirreessaati jira. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee yoo fudhatte waan hedduutu sirraa dhufee jechuudha. Bulchiinsi naannoo Oromiyaadhaa kan duraan Adaamaarra ture magaalaa Finfinneetti galee jira. Maaliif bulchiinsi godina Harargee bahaa magaalaa Dirreedhaatti galuun dadhabame? Maali rakkoon jirtu bakka tana? Moo dhugumatti Dirreen Dhawaa Somaaleeti bulchiinsi naannoo Oromiyaa waan kana mallatteessee jira moo naannoo Somaaleetiif maaliif calirraajee yeroo hedduu bulchiinsa naannoo Somaalee kan Dirree Dhawaatti deddeebi'u malee bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan Dirree Dhawaatti deddeebi'u yeroo mataa kaa'uun agarru dhimma hojiitiifis tahee dhimma eenyummaatii fi dhimma sabaatiifis kuni maaliif ta'e yeroo namni tokko waa'ee Dirree Dhawaa irraa dubbatu ija siyaasaatiin ilaaluudhaa fi kuni bitamaadha kuni faarsee bulaadha jedhanii maqaa namarra dibuurra dhimmiti kun dhimma abbaa biyyummaati jedhanii hubachuunis hedduu barbaachisaadha. Waa'een Dirree Dhawaa waa'ee kantiibaa Kadiir Jawaarii miti. Waa'ee Ibrahim Yusufii miti. Waa'ee nama tokkooti miti. Waa'een Dirree Dhawaa waa'ee dhimma abbaa biyyummaa Oromoo qofa. Namni dubbatullee saniif dubbata malee Kadiir Jawaaritti sinaafee takka Ibrahim Yusufitti sinaafee takka kaabinee Dirree Dhawaatti sinaafeeti miti. Dirreen Dhawaa hanga ammaatti rarraafamteeti akkana jiraatti. Itoophiyaa xiqqoo jedhanii maqaa sobaatiin jiraachisan. Itoophiyaa xiqqoo wanti jedhamaa hin jirtu Itoophiyaa keessa. Magaalaan Finfinneetu Oromiyaa jedhamtee beekamteeti bulu jirti. Dirreen Dhawaa maali? Wanti Itoophiyaa xiqqoo maal jedhanii baniif maali? Wanti bulchiinsi isii baatiitti takka amata irra hojii jiramuuf maali? Maaliif murtooytee akka magaalaa Adaamaa takka akka magaalaa Finfinneetti maaliif hin jiraan? Takka Somaaleef cittee takka Oromoof cittee maaliif addaan hin baafne? Maaliif hawaasni umrii isaanii guutuu dhaloonni dhufaa dabraa irratti wal gaarreffachaa jiraata? Rakkoo kanaaf ammoo furmaata kannuu qabu bulchiinsa magaalattii qofa osoo hin taane mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaati. Rakkoon yoo olirraa furamte malee bulchiinsi magaalaa yookaan ammoo kantiibaan magaalaa waggaa hanga isaaf kenname aangoo qabatee hawaasni gaggeessaa achi boodani boo aangoo irraa dhumate hangasuma saniin ala waa'ee Dirree Dhawaa murteessuu hin danda'u. Waa'ee Dirree Dhawaa ifaan ifatti namni murteessuu danda'u mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Lafti san dhugumatti lafa Oromoo tahuu maqaan isiituu ni beekama. Gaafuma ballasaatu Dirreen Dhawaa paartii lamaan biraa turte. Wanti karaa achi jiru Sodeepaa irratti boortee jechuudha. Ijaananiitiin dabalatee biyya Owwaalleetiin Qaallichaan hanga jaldeessaatti paartii Sodeepaatu hoogganaa ture. Gara harka bitaatiin ammoo jalloo bal'inaatiin harillaadhaan waa heliin dhuujumaan hanga lagoodaa gunuunfataa gamasiitti OPDOtu bulchaa ture jechuudha. Garuu ammoo kun deemee ammaan tanaa akka waan olaantummaan Sodeepaa san caalteetu fakkaatti yoo silaas paartiileen san hundinuu jiran amma. Garuu akkaataan adeemsaa yoo kan laalamu taate aantummaa magaalaa sanii irra caalatti kan qabu warra OPDO san osoo hin ta'in warra Sodeepaa akka ta'etu mul'achaa jira. Kuni maaliif ta'e? Laafinni kun eenyurraa ka'e? Moo hoggansee amma magaalaa tana bulchaa jiru kuni dhimma kanarraa bilisa. Magaalaa takka yeroo hoggantu yeroo gaggeessitu eenyummaan magaalaa sanii abbummaan magaalaa sanii beekamtee akkasii gaggeeffamti. Akkanumatti akka poppeetii takka akka shaangullitti irra kaanii irraa kaasuu hoggaachi dheedhe afaanuma amaaraa qofaan uummata irra qara'eeti biraa deemii. Baay'isoo Dirree Dhawaa keessatti afaan Somaaliittis afaan hojiitii miti afaan Oromoolleen afaan hojiitii miti. Maal jechuudha kun magaalattiin bararraatee haftee jirti jechuudha bara. Namni magaalaa sanirraa jiraachuu jiru eenyummaadhaa fi afaanii fi aadaan illee Amaara. Oromoo ofiis hin tolle Somaaleefis hin tolle. Amma fakkeenyaaf tuutaa furan qalloo kan magaalaa Dirree Dhawaa san keessatti ijaaramee waa'ee aadaa irratti hojjetu yoo kan fudhannu taate dargaggoo Khaliifaa Mahammad waggaa dheeraa ijoollummaatti hin irraa kaafnee ittiif barree mucaan san hanga ammaatti beekamtii kan qabu bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irraa. Yeruma fe'achuu barbaadan yeruma gartee dhiichisaatii laagaa isaa goggoisuudhaaf qofaaf heerratan. Gama Somaaleetiin illee wanti jiru kanaa wajjin waluma fakkaataadha. Kuni maaliif ta'e ifatti baatee wanti takka yoo Somaaleefis jette takka yoo Oromoofis jette furmaata. Yeroo hunda waggaa dhufaa dabraa dhaloonni dhufee dabru hundi waa'ee dhimma abbummaa magaalaa Dirree Dhawaa irratti walitti gaarreeffachaa wal nyaachaa wal shakkaa jiraachuun kuni ammaan booda gahuu qaba furmaata argachuudha qaba. Bulchiinsi naannoo Oromiyaatii bulchiinsi naannoo Somaalee wal mari'atanii qorannoo dhugaa jirtu qoratanii lafa kaanii hawaasa ifoomsu. Dirreen Dhawaa baay'inaan kan irra jiraatu arraas duriis uummata Oromooti. Garuu websaatiin Dirree Dhawaa dhiyeenya kana wanti isiin dhugoomsite gaafa duraa bara 2007 dura hawaasni Oromoo kan magaalattii keessa jiraachaa ture gara paarsantaa 46tii jaanii kaan. Amma immoo deebisanii paarsantaa 33tti gabbu'ee jira jaanii websaatii Dirree Dhawaa irra kaan. Wanti kun waan hedduu nama qaanfachiisu. Oromoon gaafa duraanii caalaa Dirree Dhawaa keessatti yeroo isiin baay'achaa jirtu yeroo ammaan tana maaltu xiqqaate? Moo hin lakkaa'amtu Oromoon saba biraa qofaan lakkaa'amaa? Sabni biraan dabalama Oromoon xiqqaatti hummaal jechuudha. Araddoota baadiyyaa 39 isiin qabduu fi araddoota magaalaa isiin qabdu hundaa'u takka takkatti irra deemtee maqaa magaalaa maqoota isaanii yoo kallaaltu taate hundi maqaa Oromooti. Paarsantaa 100 keessaa paarsantaan 90 maqaa Oromooti jechuudha. Kuni maal ibsa?
Kanaaf wanti kuni nama yaachisuu qabdi. Bulchiinsa magaalattiitis ta'ee hawaasa Oromoo bal'aa sirriitti yaachisuu qabdi jechuudha. Yoo kanan taane akkuma bara gartee mootummaan gara aangootti dhufu hawaasni walitti bahee wal duugaa ture sanitti ammallee tasan daranii dhalachuu deemti jechuudha. Maaliif kara tokkotti hin muramne? Namni tokko bar wanta honkeetii miti jaanii yoo gattaanii sirra murteessan kiyyaa miteettee dhiistee biraa deemta bar. Takka ammoo kajeeluu dhiista takka abdirraa murataa jechuudha. Ammoo wanti akka keetii isiin hin jenne keetii miti isiin hin jenne ganamuu akkuma bashoo hantuuta qabu deemtutti hawaasni kana wal eeggachuun tuni dogongora faf. Maqaa siyaasaatiin hawaasa nagaa hacarraaqatee magaalaa san keessa jiraatu akka kubbaatti taphachuun kun dhaabbachuu qaba jechuudha isin booda. Yoo haa gamanatti muru yoo haa gamanatti muru. Oromoon seenaa qabatamaadhaa harkaa qabdu waa'ee dira dhawaa irratti. Seenaan kun ammoo qoratamee ifatti bahuu kan qabu gama mootummaatiin malee gama hawaasaatiin miti. Hawaasni nagaa gabbee kanaaf jecha warra duuluu hin qabu. Oromoo fi Soomaaleenis waa'ee kanaa irratti waa takka waliin bu'uu hin qabdu. Kan seenaa kana sirreessuu qabu, kan bulchiinsa kana hoggansa kana sirreessuu qabu mootummaa federaalaati jechuudha. Duraanis kan fannisee biraa deeme eenyu Mallasaa. Saniif bakka Mallasaa kan jiru mootummaa nama biyya bulchaa turu muummeen ministeera Dr. Abiyyi Ahmedis dhimma kana ifaan ifatti addaan baasee lafa kaa'u qaba. Yookaan immoo hoggansa yeroo kanatti wal jijjiiramaa deemu kanatti waan hedduu takka abbadaa deemaa jechuudha. Namuu yeroo hoggansa isaatti magaalattii shira dalageetuma deemaa kaanis hoggaarra dhufe akkasumatti kaanis hoggaarra dhufe akkasumatti deemee magaalaan kun guutumattuu ganda dhuunfaa tokko taatee baduuf deemti. Kanaaf waa'ee kanarratti gadi fageenyaan qorannoon gaggeeffamtee hawaasa ifa ta'uu qabdi. Bulchiinsi godina Harargee Bahaa ammoo aantummaa magaalaa Dirree Dhawaatiif qabu gabbee agarsiisuu qaba. Yoo san hin taane bulchiinsi godina Harargee Bahaatiis mootummaa naannoo Soomaaleetiif farramee jiraachuu magaalaa tana. Waan takka irratti yeroo wal dhabde yeroo namni waan san irratti wal qabdanii jirta waan san falmachuudhaaf sitti dhufu atillee bakka san dhaabbachuun dirqama keeti. Yookaan immoo eeguu san dabarte booda uummata guuruu dandeessu ati. Afaan guuttatanii magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa dhiisaa fi gurguraati jee dubbate manguddoon kun. Wanta kun jalarraa sirraa'uudha qaba. Irra deebi'amee qorannoon gaggeeffamtee sirrachuudha qaba. Yoo kanan taane ammoo amata dhufaa dabraa walitti bu'insi walitti gaarreeffannaan wal sobuun wal ajjeesuun akkuma duraanitti itti fufti jechuudha. Saniif Oromoon mirgi abbaa biyyummaa isii kan magaalaa Dirree Dhawaa irraa qabdu ifaan ifatti ifoomuudha qaba. Kanumaan jaa galatooma.